السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون المان رماكم نجا كسني فيا كسني بقى جرات نسني جاجا. الرس كنو فدي ربي تندي بنجرا الرس أبي تكو أبي دمدور سنبيتن قبل نسني بنجرا الناس مالي جتن جوجل فوتو دا جوجل فوتون باي تكو نما ميدا جرا نموتا جولت كينيا الدوساني wantoota hedduudhaaf saaxilaa jira jechuudha. Maaliif yoo jettan suuraas ta'ee viidiyoos ta'ee wanta ijaan laaluuf hin tolle yookaan keessattuu ijoollee keenya kan shamarranii jechuudha. Namoonni baay'een wantoota dhiiraas ta'ee kun waa baay'eetti erga suuraas ta'ee viidiyoos haa ta'u wantootuma namni arguudhaaf hin tolle jechuudha. Yeroo sana itti erganii isaan ofirraa massaane janii gaalarii keessaa yeroo isaan haqan gaalarii keessaa haqame malee Google Photo kana keessaa hin haqamu jechuudha. Isuma kana keessaa yeroo seenanii kan argan haquudhaaf yeroo isaan yaalii godhan haqamee isaan biraa akka haqamee godha. Laakiin garuu bakka inni turu jira jechuudha. Furmaata sana isin qabadda jira. Isa san akkaataa itti ofirraa haquu dandeessan isinitti agarsiisa. Na waliin tura isinin jenna. Yeroo jalqabarra dhufte Google Photo ni seenta. Google Photo kuno isa kana. Google Photo yeroo seente amma fakkeenyaaf isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf barreeffamuma kana haqaa jennu. Barreeffamicha kuno isa kana barreeffama kana jechuudha. Barreeffama kana haquudhaaf ni cuqaasna. Moftireeshin kanas haa haynu kunis haynee jirra jechuudha. Barreeffamota kana haynee jirra jechuudha. Amma as keessatti hin argamu jechuudha barreeffamoonni suni. Kuno akkuma isin argitan as keessa hin jiru. Barreeffamoota kana amma nu biraa haqamee jira jenneetti yaaduu dandeenya jechuudha. Garuu inni hin haqamu jechuudha. Akkamitti ofirraa akka isin ittisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kuno as gubbaa qastii sadeen kana jechuudha. Itu isa gubbaa kana jechuudha. Yeroo takkaaf akkasii yeroo cuqaastan asirra gad deemtanii isa sadaffaa irratti argamu kana tireesh kayyuu kana yeroo takka ni cuqaastu jechuudha. Kunoo akkuma argitan wantoonni nuti reefu achirraa hanyine as jira jechuudha. Isin hayna jettanii dhiistan garuu namoonni isin to'achuu barbaadan dhufanii as keessatti arguu danda'u jechuudha. Akka wanta kanaaf hin saaxilamneef kana lammata deebitanii harkaan gad qabdanii seekondii takka akkanatti raayitii irratti isinii godha. Akkan raayitii gootanii gara jalaa kan gara mirgaatti kan jiru kunoo dileet kan jiru as jira jechuudha. Ammas deebitanii kan gara mirgaa jiru isa kana yoo kan cuqaastan taate suuraan isin hayxan kuni garuma reefu irraa finde sanitti deebi'a jechuudha. Ammoo deebitanii isin maal godhu qabdanii isa gara bitaa jiru kana dileet kan jiru kana akkanatti yeroo tokkaaf gad cuqaastanii jechuudha. Kana booda ni haqaman garuu barreeffama kana haquu waan hin feeneef irraa dhiisaa jechuudha. Akkasii isinin jaalmaan Oromoo hundi keessanuu waan akkanaa kana akka isin hin mudanne irraa of eeggachuu qabdaniiti. Barnoota keenya aga barnoota biraatti walitti deemutti nagaan turaa isinin jennaati. Galatooma.